konsa senansa wirtu kapsoro moto kofal matu kamoto kofal matu kamot gachana biyaf sabat kanafisa jalanat kanafisa farfannakat kanafisa farfanna sisi machup kopay toromo poromian Opoko ya pabiya lamin ke sumabiya kabda jala labiyat Kirron kan keba Harka fuune daawwattoota keenya kun qophii ODM-dha. Qophii koo har'aa keessatti keessummoota laman toorarraa qaba. Keessummoonni koo kun miidiyaa kootii fi haaraa haa ta'an iyyuu malee miidiyaa biraa irratti ogummaa isaaniitiinis xiinxalaa adda addaatiinis hojii Oromoo keessattis kan baay'ee beekamanidha. Keessummaan koo jalqabaa Piroofeesar Badhaasaadha. Piroofeesar Badhaasaan eenyu kan jedhu isaanitti nuuf ibsani. Keessummaan koo lammaffaa immoo Dooktar Jambaruudha. Dooktar Jambaruu Faayisaa. Baga nagaan dhuftani keessummoota koo. Baga nagaan. Wale, mee hiriyaa fakkaattu katti hangafaa quxisuu ibsu hin qabu. Nu sadanuu hiriyaa fakkaanna. Mee Piroofeesar Badhaasaan eenyu akka ta'an miidiyaa makoof jecha Oromoon isin beekaa. Mee eessa jiraattu ogummaa maalii keessa jirtu qeerroon Piroofeesar Badhaasaan eenyu reeyoonni na gaafate maal jedheen deebisaa fi Galatoon beekam siif illee hin hangafna. Ani amma kan jiru University of Minnesota mooraa Dalut Department Economics dinagdee keessatti Piroofeesaradha. Dhaloonni koos guddinni koos Oromiyaadha. Biyya kana ergan dhufee bubbuleera. Dhunkoo qorannaa fi barsiisudha. Ulfaadhu Piroof, sittan deddeebi'a yoo wanti na ifne jiraate. Mee Dooktar Jambaruu qeerroof qarreenii Dooktar Jambaruu Faayisaa eenyu yoo naan jedhee. Yee guddoo galatoomii yoo si gaafatan egaa kan jettu Jambaruuni akkuma dhiyaa Oromiyaatti dhaladhee achitti baradhee digrii koo jalqabaa Arbaa Minch Water Technology baachii isa jalqabaati. Baachii jalqabaa Yuunivarsiitii sanaati. Amma kan hin jiraadhu biyya Ameerikaa Steetii North Carolina jedhamu. Achitti waajjira mootummaa Steetiif hojjedha. Senior Water Resource Planning Engineer ta'een hojjedha. River Basin kan jedhan akkuma laga Awaash kana Steetiin kun gara 17 qabaa. Isaan kanarratti waa'ee bishaanii qulqullummaa baay'ina fuulduraafis amma akkamitti jiru kan akkas jedhu kanarratti hojjetaa jira jechaadha. Tole, ulfaadha. Keessumattuu amma hayyuu dinagdee fi injineraa bishaaniin wal biratti argadhe. Kun baay'ee gaariidha. Akka ilma Oromoo tokkootti immoo ilmaan Oromoo biyya akkasiirraa maqaa akkasiitiin qabaachuutti fakkeenyummaa guddaadha. Dargaggoota keessumattuu guddataa jiraniif, barumsa dheebotaa jiraniif, waa barachuu barbaadanii fi kun baay'ee gaariidha. Piroofeesar Badhaasa, ekonomiksiin baay'ee cimaa jedhanii sodaatu namoonni. Sababiin isaa akkuma beektu maatimaatiksii sodaanna dhaloonni ammaa kun. Ekonomiksii keessa immoo maatimaatiksii kanatu herrega kanatu baay'ata. Mee akkamittiin baachilarii irraa ka'anii dhufanii Piroofeesara ekonomiksii ta'u? Mee bu'aa ba'ii adeemsa sana keessa xiqquma naa ibsi barataadhaaf akka ta'u. Gaaffii gaarii anillee kanaaf hin qophoofne. Garuu waanan keessa darbee fi barumsi dinagdee maatimaatiksii waa'ee herregaa baay'ee qaba. Garuu warra injiinara caalaan qabu. Sana Dr. Jambaruun sitti himuu danda'a. Baachilariirraa ka'anii akkamitti Piroofeesara ta'u inni jedhu yeroo hundaa kan murteessu amantii keeti, karoora keeti.
sadarkaa abbaa fe'eerraa jalqabdee gahuu ni dandeessa kutattee itti cittee barannaani. Kan sana caalu garuu mana barumsaa jalqabumaa mana barumsaa galuu danda'uudha. Mana barumsaa erga galtee boodaa elementarii jechuudha. Itti kutattee barachuudha. Qabsoo jireenyaa rakkina maatii keessa maatiin ofii nama guddatan keessa jiran keessa darbanii barumsa ofii amma sadarkaa xumuranii yuunivarsiitii galuu danda'uudha inni guddaan. Inni sanaa booda jiru fedhii keetii malee amma isa sanaa nama rakkisu maaliif xiqqoo karoora qabdaa of beektaa nama guddateerudha. Inni ijoollummaa keetti elementarii fi middle high school garuu yeroo of hin beeknedha. Mana barumsaa garuu dhiisuu dandeessa maatiin kee yoo si gashuu baatanii. Ani ilma qotee bulaatii haati koo abbaan koo ofii isaanii barumsa qabanii mana barumsaa isaan nagashanii yeroo hundaa waa tokko natti hima ture abbaan koo. Yeroon ani badaa qotiisan qonnee garuu yeroon qotiisa qotuu waan natti hima ture. Lafa qottu kana sirriitti bisheessi qotii akka irra deddeebinee hin qonneefi naan jedhe. Kanarraa kan hafee waa'ee ofiisaa barumsa gatii hin qabnee fi waan natti meeru hin qabu akkasitti baratta waan naan jedhu hin qabu. Isumanni akkas naan jedhu yeroo hundaa isan akkas naan jedhu ani lafa baay'ee hin qotu xinnoon qotaa isheen qote sana garuu bisheessee hin qota. Inni baay'ee gaarii goote naan jedha maaliif baay'ee qotuu dhiiste naan jedhee nan gaafatu. Mana barumsaa yommaa isaan nagashanis isan qabadhe sirriittiin baradha ka jedhu sammuu koo keessan kaawwadhe. Isan qabadhe sirriittiin qabadhe ittiin hojjedhe istiraateejiin sun na gargaare warri koos naannoo mana barumsaa darbuu itti gammadanii maal akkan baradhu hin beekanii garuu akkan darbaa deemutti gatii beekaniif natti gammadanii. Kanatu sammuu koo keessatti hafee erga yuunivarsiitii galees waan hin qabadhe sirriitti itti citee cichee baradheen iddoo tokko gahaa of hin gargaara obbolaa koo maatii koo hin gargaara jedheen itti cichee kanaan as ga'een siin jedhu. Ulfaan kana gaa wanta guddaa irraa barannee haa ta'u malee gaa gorsi abbayyee kee wanta sana jabeessi cimsii qabsanii fakkeenyummaa piroofeesarummaa kanaa ta'uu dandeessi. Wanta sana qabanii ittiin deemanii jennaan iddoo ga'an ga'uu akka danda'an wanta barbaadan sana irratti guddachuu deemsisuu akka danda'an fakkeenyummaa gaadala madda beekumsaa jechuun achii gaafa jalqabu kan natti tola. Dooktar Jambaruu injiineriingiin damee bal'aadha. Addunyaa kanayyuu kan oofee nutti haasa'aa jiru warra injiineroota kanaati. Walumayyuu anaaf isiniiyyuu akka kana wal quunnamsiisaa jiru warruma sooftiweer injiineriingii kanaati warruma damee kanaa. Bishaan irratti immoo bishaan waan bal'aadha gaa waan jireenya dhala namaatti qabatee jiru. Akkaataa itti piroojeektiin bishaanii biyya kanaa fi biyyatti dhalattee keessaa dhuftee waa'ee Oromiyaa gaafa yaaddu guyyaa itti waa aarte yookiin inaafte yookiin akkaataa itti bishaan lagaa budduuqsannee dhugnu sanaa more traditional haa ta'uu ammoosuma lafaa budduuffannu sanayyuu immoo kan itti dhabnu argachuu dhabnee naannoon kutaan Oromiyaa garri muraasni bishaanuun argatu jaarkaaniin toora nam'itee akka maalii kanatti toora nam'itee corroquma sana budduuqfachuun yeroo itti dhabamu maal kanatu jira. Waan kana yeroo tokkoof yeroo saayitii isteetii garaagaraa irratti akkas naannooftee hojjettu kana waa'ee biyyaa yaaddee garaagarummaa mul'atan kana gaafa yaaddu tarii waan gara sammuu si dhufe irraa kanaan yoo jira ta'e waan itti mitu qabda. Bara yoom achi geenya bara yoom Oromiyaan achi geesseettee waa yaaddee yookiin yaaddooftee yookiin inaaftee beektaa? Dhugaadha. Waan gaarii tokko yeroo argitu ofii fawwitaa kan wallaattis biyya kaanittis yeroo argitu ofii keefis lammii keefis uumaadha itti naafta. Oromiyaa keessatti almost zoonii Oromiyaa lafaan dhaqee hin hojjenne hin jiru.
akka dhuunfaattis akka kan mootummaattis akka kan miti mootummaattis jechuudha. Keessumaa naannoo rakkoo bishaanii jiru yoo ilaalte fakkeenyaaf akka gara Boorana kan yoo argite Rift Valley keessa yoo ilaalte amma bishaan rakkisaa akka ta'e achitti mul'ata dhugaa odeessuudhaaf yoo ta'e sa'aatii 2 sa'aatii 3 jedhanii kan odeessan jira fakkeenyaaf naannoo Booranaa guyyaan kan lakkaa'amuyyuu yerootti deemaaf dhufsiitiin guyyoota 2 itti fixufaan jira jechuudha. Sanarratti dabalee bishaan kan ol geessisuu hin danda'ama akka Oromiyaatti amma yoo ilaaltu naannoo sana Boorana amma seedhe kan fudhattee maqaa bishaaniitii fi loon hin dhumu yeroo hedduu argaa jirra jechuudha. Addaddummaa kana biyya kana argite egaa potentiaalii bishaan biyya sana jiru yoo jette bishaan jira. Bishaan sana waliin geessisuudha. Eessa jira iddoo tokko bishaan gaa jira iddoo tokko jiru iddoo tokko waati jira iddoo tokkotti waati jiru jechuudha. Ammoo as yoo ilaalte jettu waa'ee bishaanii yeroo qorattu waa'ee bishaanii yeroo hojjettu itti gaafatamummaa guddaa qabda jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa waggaatti asiitii akka environmental managing commission kan jedhan kan dhaabbateetu jira jechuudha. Commissioniin kun maal godhaa waggaa waggaatti river basin siin jedhe sila sana 17 stateetiin kun amma kan qabu river basin tokko jechuun akkuma dhaalaga Awaash jechuudha. Abbayaa jechuudha. Akkasuma gurguddaadha jechaadha. 17 qaba stateetiin kun. Tokko kanaaf maal gootaa qorannoo bishaanii qulqullooma baay'ina amma maalitti jira. Fuuldura garamitti deema jettee yeroo dheeraaf illee ilaalte jechaadha. Amma daataa isaan qabanii argitee jirtee waggaa 120 130 fa'aa olti jira jechaadha daataan. Kanarratti hojjette jechaadha. Kana gaafa qabaattu har'a kana kaleessa kana ture har'a sirra geenye irraa itti boor tilmaamuuf illee sirra rakkisu jechuudha. Yeroo isa qoratte sana immoo dhiyeessitu akka mana murtiitti dhiyaatteeti kan dhiyeessitu warra environmental management commission siin jedhe kana duratti. Manuma seeraa fakkaata waan ati dhiyeessitu suni waan seera ta'uuf deemu jechuudha. Boor seera ta'eeti mootummaa naannoo sanatti dhiyaate seera ta'ee baachaadha. Qulqulloomni bishaanii bishaan asii fuutee achi dabarsuun asii fuutee asitti tamsaasuun amma san fudha. Laga akkasiirraa bakka akkasiirraa bishaan lafa keessaa bishaan irraa gizee jettu kana hundumaa qorannoodhaan deeggaramee dhaloota fuulduraaf illee yaadamee fakkeenyaaf jira jettee akkamatti hin fayyadamtu. Iddootti bishaan fudhattu sanaa gadi maaltu fayyadamaa eenyu fayyadamaa kan namaa duwwaa miti. Qurxummii jiru qulqullinaa fi baay'ina bishaanii sana eeggachuu qabu. Raamuu adda addaa xixiqqaan illee ni ilaalama. Maaliif environmentii kanaadhaaf bu'aa isaan guddaa buusanti jira jechuudha. So kuni waan hundumaa keessa wal qabatee kana keessatti gannati dhiyeessiteeti defend goota. Akka mana seeraa siin jedheera. Manuma murtii fakkaataa atakkeetti dhiyeessitaa audiensiin ta'a isaan akka seeraatti nama gara 15 kan ta'anidha. Tokkoon gaafattee justify gootee dhiyeessitaa akkasiin bishaateeti deema jechaadha. Hankeenya kana yoo argitee irra guddaan akkasitti hin deemu qorannoonis gabaabaadha. Gabaabaa ta'urra darbee immoo fedhii adda addaatiin deema. Dursa immoo bishaan naannoo akkamiif hin kenna kan jettu kunillee xiyyeeffatamuu qaba. Lafa bishaan jiruuf hin jirre. Amma naannoo Booranaa fudhattee naannoo sana horiin jira loon jira qabeenyadha. Bishaan hin jiru. Margi hin jiru yeroo hedduu yoo roobe malee jechuudha. Garuu bakka biraa immoo lafti bishaan hedduu qabu jira. Bishaan amma fakkeenyaaf karaa baddaa gujjiifaa kanaati laga daawwaa jedhan gadi fidaniifaa uummata sana akka itti fayyadamu gochuudhaaf illee hedduu yaalamaa ture jechuudha. Fagoodhaa horii guddaa baasaa yes garuu bu'aa guddaa kan fidu qaba. Loon achitti horsiisamu kun hanga biyya alaatti export gochuu sadarkaa dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa akkaataa guddinuma isaa kaan wajjin walitti adeema jechaadha. Guddinni inni waliin deemu kun biyyi guddatee kanuma godheeti kan inni guddatee sabooris beekaa egereessaas kaawwatee deema. Inni kaan immoo agartee isuma arraatti kanatti waan adeemuuf egaa chaalenjiin isaa inuma jira. Ammoo waan hedduutti siinaafisa jechuudha. Utuu qabnuuti hin qabaatiin jiraanna jechaadha. Keessumaa bishaan kana faayoo laalchisee rakkooma akkasiitti jira gaa maal siin jedhu gaa kan wajjin madaalee yeroon ilaalu guddoo rakkisaadha yeroo dheeraa lammiitti achi gahuudhaaf jechuufi. Haa ta'u.
Eeraan fudhatusi tarii mata dureewwan kanaan wal qabatanii keessumattuu waa'ee ogummaa keessanii kanaan wal qabatanii qophii babbareedaa hojjennee qophii barumsaa barsiisaa dijitaalii kanaan muuxannoo biyyaa qooduun hin danda'amu. Wanti gatiin hin argamne akkitti biyyi kun hojjetu biyya sana keessatti immoo akkamitti akka hojiitti hiikamu yoo pilaatfoormiinuma kana achi gashan beekumsichi yoo galee tarii dhaloonni sanaaf ka'u hin dhalata ta'a Oromiyaa keessatti. Kanaaf yeroon itti amma hayyoota akka keessanii dhimma kanarratti dhimma bu'uura waan Oromiyaa gargaaru kana keessatti arguu fi waa'ee dinagdee irratti immoo akkaataa itti dinagdeen biyya sana keessatti hojjetu. Dinagdee nuti qabnu ofumaafuu diina soree akkaataa inni itti immoo garboonfataa ciqilee garboonfataa nurra turse sanarratti illee ilaaluun hin danda'ama gama siyaasaattis as fidame. Tarii yoon gama ogummaatiin deeme utuma natti mi'aawun isa kuteen gara haala qabatama ammaatti deeme. Sababiin isaa ogummaan keessan haala ammaa keessattis madaquu hin danda'a. Haalli isinitti ogummaa isin irratti jirtanii haala amma Oromiyaa keessatti teenshinii uumamaa hin kana yookaan diddaa uumamaa jiran kana keessatti illee waan wal qabatu. Fakkeenyaaf bishaan biyyi Oromiyaa qabu, dinagdeen biyyi Oromiyaa qabu haala kamiin ilaalama jennee akka Oromoof akka Oromiyaatti wanta baay'ee kaasuun hin danda'amu. Erga akkas jennee mee dinagdee irraan ka'a. Yeroo baay'ee Finfinneedhaan wal qabsiisee wantan kaasu wanti ka'aa ture jira. Miidiyaa adda addaatiinis hin ka'aa. Ilmi Oromoo tokko sabni Oromoo lafa jiruttis hinumaa isaa kanarratti Piroofeesar. Dachee Oromiyaa keessaa yoon jechuudha baadhe Finfinnee isa amma diina nutti tole kana. Isa amma haala yeroo ta'ee warri ollaa keenyaa dhufanii qubatanii abbummaa nu falmaa jiran kana. Waa'ee dantaa Finfinnee jennee kaleessa wacaa turreeyyuu isarrayyuu kan darbee kootiyyuu maqaa geddaruun iyyuu amma dhufutti isa argame kana. Waa'ee gaafa gammaa dinagdeen magaalaa Finfinnee keessaa Oromiyaan qabu yookiin durii kaasee abbummaa nuti qabnu haala amma diiggaa yookiin diina nutti hore kana keessatti gaafa ilaaltu Piroofeesar ija hayyuu dinagdeetiin attamiin ilaalta diin garboonfataan hammamiif dinagdee kanaan nu cabse jettee yaadda gaafa jaarraa tokkoon achi deebitee yoo mathematical calculations yoo jechuun danda'amu yoo ta'e hammamiin nu cabsanii handhuura Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaa qabachuudhaan garboonfattoonni keenya hammamiif nu cabsanii kana attamiin ilaala ija dinagdeetiin Oromoon kan jedhu tarii haala qabatama Finfinnee gaaffii Finfinnee har'aa fi kaleessaa hojii wal qabsiistee waan nuun jettu yoo qabaatte Piroofeesar. Gara siyaasatti nu gashaa jirta. Beekumsi koo fi beekumsi jambaruu sila gaafattee waliin Dr. Jambaruu sila gaafattee walitti waan dhufu. Dinagdeen ikoonoomiksiin waa'ee qabeenyaatti resource utilizationidha. Malee waa'ee qarshii horii miti. Bishaan waa'ee bishaanii gaafattee turte Dr. Jambaruutiin bishaan qabeenya Oromiyaa keessaa isa guddaa tokko natural resource keessaa isa guddaa tokkodha. Qabeenya qabnu kanaa akkamitti fayyadamnaa, akkamitti ittiin guddannaa, akkamitti ittiin sooromnaa kan jedhu yeroo hundaa yoo ilaalte akka nama barate tokkotti anas Dr. Jambaruut warra Oromoota gara biraas yeroo hundaa wanti hirriba dhabsiisu tokko jira. Maalinni qabeenya qabna, qabeenya uumamaa, lafa qabna, bosona qabna, albuuda qabna, bishaan qabna, qilleensa gaarii qabna. Qabeenya kanatu qabeenya nama qabna, humna namaa qabna, biyya keenyaaf ta'uu dandeenya. Unu lamaan duwwaa otoo hin taane kumaatamatti kan lakkaa'amanii ilmaan Oromoo biyya isaanii
misoomsuu kan danda'anii waan biyya isaaniif gargaaru kan hojjetan baay'ee jira otoo haalli itti mijaa'ee ittiin hojjetame. Biyya ormaayyuu mootummaa biyya ormaayyuu gorsaa hojjechaa jirra. Warra otoo baratiin nu barsiisee warra waan irraa eeggatu fi waa gochuu ni dandeenya. Dandeettiin suni jira, fedhiin suni jira, garuu haala isaatu hin jiru. Haala kana akka inni hin jiraanne kan godhe diina qabeenya keenya ilaalee nu saamuuf dhufee nurra taa'e. Diinni gara Oromiyaatti yoo dhufu iddoo taa'umsa yoo inni inni kaan daldalan hojjedha jedhee dhufee inni kaan waan baay'eetiin dhufee iddoo qubatan hundumaatti militarii qubachiisanii magaalatti geeddaranii Finfinnee kanaan dhuman teessoo militariiti. Iddoo qubatan kana qabeenya isa gaarii jira, bishaan gaarii jira, qilleensa gaarii jira, abaaboo gaarii jira jedhanii iddoo hundumaatti filataniiti. So diinni Finfinnee duwwaa otoo hin taane biyya Oromiyaa qabatee guddina keenya ammamiin duubatti hambise isa jedhu ani personally waan hin qoradhe hin qabu, garuu namoonni biraa hiriyoonni koo warri diinagdee keessa jiran qoratanii dhiyoodhuma kanallee waa odeessanii turanii. Gabaabseedhuma gaaffii keessii deebisuu fi otoo diinni sabni biraa lafa Oromiyaa dhufee qabatee akka har'a jirrutti nun teessisne ta'ee har'a Oromiyaan mataa isheetti dandeessee akka biyya tokkootti akka sadarkaa warra biyyoota guddate warra Ingilizii, warra Ameerikaa diinagdeen Oromiyaa sadarkaa sanarra gahaa ture. Akka otoo diina jala gallee hacuucamne irree diinaa jala gallee hacuucamne hin teenye ta'e. Qabeenyi nuti qabnu human resource and natural resource walitti waan guddinni diinagdee nuti qabachuu dandeenyu silaa otoo akka dhuunfaa keenyaatti itti fayyadamne irra ta'ee sadarkaa biyyoota guguddatee geenya turre. Jireenyi keenya amma kana, jireenyi saba keenya amma kana fooyya'aa ture. Garuu warra iddoo jirru hundi keenya beeka. Otoo Oromiyaa hin qabanne ta'e immoo biyyi suni, biyyi Itoophiyaa namni hundinuu kana beekuu qaba. Har'a iyyeettiidha jedhamti malee otoo Oromiyaan keessa hin jiraanne, Oromiyaan isaan jala hin bullee kanaa gadi warra ammas least developed country keessaa warra jedhamtu keessaa tokko sana keessaa warra dhumaa turte taati turte biyyattiin sun. Kan waan inni gabaabsee itti muudan si ibsu yaala. Guddinni keenya baay'ee duubatti hafeeraa, qabatamuu keenyatti immoo saba warra kaaniyyuu biyyattii sanayyuu iddoo isheen har'a jirtu haaxinnaatti iyyuu malee iddoo isheen har'a jirtu kan hiree guddaa kennineerra. Oromiyaan hiree amma kanaa qabdee sin jechuun barbaada. Haa ta'u gabaabumatti galatoomii ulfaatu baay'ee Dooktar Jambaruutti yoon deebi'ee Dooktar Jambaruu amma utuu satat goone biyya keenya dhorkanne utuudhuma cal jennee riisoorsii qabnu kanaa hin kenninu jenne ibsaan biyya sanaa hojiin hojjetu namni bishaan hin dhugu lubbuu qabeeyyiin lafarra deeman isaan hin jiraatan jiraachuu hin danda'an. Amma haala qabsoo keenya keessatti utuu maanaajimentii bulchiinsa bishaan keenya qabeenya uumamaa keenyaa irratti dammaqnee dhaloonni hojjenne maalitti waan baanu sitti fakkaata Dooktar? Maaltu ta'a sitti fakkaata? Haala amma jirutti karuma keenya qabannee karuma keenya fayyadamnee hojjennee jiraannaan karaansa jiranatti hin fakkaatu. Haala sanattis hin jirru. Inni fulduradha. Ammoo waan qabeenyaa kana yeroo kaastee jettu bishaan wajjin ol qabatee gabaabaamatti kan Finfinneedhaa fi bakkoota biraa kaasuun hin danda'ama. Qabeenyaa keenya duwwaa fayyadamuun inni isaa keessaa akkuma amma Dooktar Badhaasaa kaa'e sana silaa sadarkaa kamirra jirra kan jedhu inni waan nama gaafachiisu illee miti jechuudha.
Garuu har'a sanarra hin jirru. Sanumarra iyyuu darbee bishaanuma nu fayyadamnu kanayyuu deebisee maal nu godhaa jira? Qabeenyi keenya deebisee maal nu godhaa jira kan jedhu ilaallee gaarii natti fakkaata. Kanuma dura sii kaa'e sana bishaan tokko hojjechuudhaafis qulqullinaas baay'ina isaallee eeguu fi akkuma waa'ee biyya kanaatti amma sii kaasee jiru sadarkaa sanatti illee eeguu baannu gaafatama qaba tokkoon tokko isaa. Baay'inni isaas qulqullina itti gadhiistus. Fakkeenyaaf Finfinnee fudhadhu. Finfinneen guutummaatti bishaan Finfinneetti dhugamuu Oromiyaa keessaa dhufa. Ifadha kun. Bishaan yeroo Finfinnee keessaa xuriin kun gadhiifamuu akkamitti gadhiifamaa eessatti gadhiifamaa isadha dubbiin guddaa. Kan keenya fayyadamu iyyuu miti jechuudha. Kanaaf innan dura sii kaa'ee gaafatama wajjin kan se'e. Laga dambii amma fakkeenyaaf fudhadhu. Laga dambii gam tokko yoo ilaaltu warqee sana oomishuudhaaf bishaan hedduu barbaadda. Lafa baay'ee qottaa, muka baay'ee cirtaa. Kana hundumaa gootee bishaan achi gadhiifamu sun itti fayyadamuun ayyee hin fayyadama. Erga fayyadamee booda warshaan tokko yeroo gadi gadhiisu lagatti kan dura sana lagaa seene river basin jedhu yeroo gadhiistu sadarkaa qulqullina laga miidhuu hin dandeenye. Qulqullina isaa sadarkaa kanatti hidhameeti to'atameeti kan gadhiisuu qabu ture. Kan amma biyya kanaati. Amma dhiyoo kana naannooma kanatti isteetii kana maal ta'ee keemikaalota addaa dhufan amma Genex kan jedhanitti jira. Keemikaalii sana utuu hin beekamin waggaa tokkoo fi kaampaaniin suni oomisha guddaa godhaa gadhiise. Keemikaalonni sun immoo teknoolojii ammaa wajjin reefuu baramuyyuuti. Siruma isaayyuu. Dhumarratti qoratamee gaafarra ga'u gara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 500 adabe kaampaaniin sun. Maaliifi miidhaa inni fideeti salphaa miti. Nama duwwaarratti miti. Biyya irratti fideera, mukarratti fideera, bineenyi lagaa irratti fideera. Laga dambii fudhadhamu fakkeenyaaf. Waggootii 2-3 arfan darban kun miidhaan uummata naannoo sanarra ga'e bishaan dhuganii kan biyyaa dhiisnu, kan mukaa dhiisnu, kan bineensaa dhiisnu, dhala namaa irratti miidhaan guddaatu gaggeessa jechuudha. Deebiseetiyyuu akkasitti miidhaa jira qabeenyi keenya. Bishaan Finfinnee fayyadamee laga haqaaqiitti gadi gadhiifamuu dhaqee hawaasa seenaa. Magaalaa Finfinneetii ba'ee aga dhaqee Oromiyaa keessaa ba'ee sanarratti darbuyyuuti uummanni sana dhuga fakkeenyaaf. Qulqullina isaa maalti ilaala? Bishaan lafa irra keessayyuu miti baramu. Amma sadarkaa bishaan lafa jalaayyuu guddaa miidhameeti dhuguu hin dandeenye irra sadarkaa ga'eeti jira jechuudha. Kanaaf gaafatama kan qabuyyuu hin jiru. Kanaaf kan ilaalee dhiyeessuyyuu hin jiru. Yoo mul'ate illee ogeessonni nama ilaaluu danda'u. Daataa isaa of harkaa qabaachuu danda'u. Seeraan gaafachiisuu hin danda'u. Lubbuu namaa sana caalaa irra warra investoroota maallaqa isaaniif kennan sanatti ilaalama jechaadha. Kanaafirra sadarkaa itti nuti qabannee fayyadamne silaa eessa geenyaatu hin ta'in inni qabnuyyuu deebiseeti nu miidhaa jira jechuudha. Kun egaa bulchiinsa mootummaati. Sirna mootummaa sanaatti kana qajeelchuu qabachaadha. Kun immoo seenaa har'aallee miti dhugaa odeessuudhaaf. Yeroo dheeraa qabe yeroo moojiyoo qodaa faabrikaa jedhan sun dhaaba namatti gadhiisu yeroo sanaa qabee amma iyyannaa kun kan jiru. Xinnaati waggaa 30-40 olii qabeeti jechuudha. Bakki sanatti illee to'annaan tokko illee hin jiru jechuudha. To'annaan kana uummanni sanaa gadii jiru dhimma irraan qabamu jechuudha. Kan nama gaddisiisummaa ammallee erga mootummaa Oromiyaa ta'e kanaaf maaliif akka hin yaaddofne kanaaf maaliif akka hin ciqqimne siif hin galu jechuudha. Amma gara Aqaaqii, Moojoo, Bishooftuu, Adaama maal fudhattu kun indastiriin bal'ateera. Garuu indastiriyoonni kun maal gadhiisaa jiru gadi bishaan sanatti. Sun immoo miidhaan sanallee irratti hiikuu kan dandeessu miti. Waggoota 100 illee waan bishaan sun lafa keessa illee galuu fi waggoota 100 illee deebistee sadarkaa qulqulleessuu hin dandeenye waan jirruuf kun gaamma sadarkaan keenya fayyadamnee isa geenyaatu hin ta'in innumti keenyaayyuu guddoo nu miidhaa jira jechuumaa fedheena. Ulfaadha baay'ee yaadaan nama fageessa. Egaa Prof. Sittan deebi'aa haala amma keessa jirruun baay'ee falmisiistuu kan taate waa'ee Finfinneeti. Waa'ee amma isin irratti haasa'aa jirtan kanaa waa'ee dinagdee giddugala jiru sanaati. Akka gidduu kana ilaalaa jirrutti akka walitti dhaadachuu wayii isin mul'ata.
warri naannoo biraarra jiranii waa'ee sanarratti qoosaan hin jiru. Saba akkasii irratti qoosaan hin jiranii waa'ee maqaa gosa saba isaanii bakka buusanii warri haaraareef muudaman reejinii biraarraa waan akkasii doorsinni akkasii siin mul'ata. Haxinnaatu guddatu immoo ibsi xixinnoon tokko immoo gama mootummaa keessaa gama OPDO keessaas asiin baatu. Fakkeessuudhaafis haa ta'u quuqama Oromummaa dhugaas quuqamtoonni achi keessa jiraatanis haa ta'u wanti biyya sanaa waan qabatamaa waan hin beekamnee fi waa'ee Finfinnee irratti isaan immoo waan tokko akka waan hojii teessisanii fi gaaffiin sabaa akka inni deebii argatutti waa akka dubbatanii fi qoreefaa akka hundeessanii fa'aa wanti kun immoo hin mul'ata. Kanaan wal qabsiisee dinagdee Finfinnee irraa argataniin wal qabatee immoo warri achirra bubbulanii achirratti gamoo ijaaranii achirratti uummata isaanii guddifatanii gara biyya alaa kanatti iyyuu erganii saba isaanii guddifatanii jireenya gurguddaa isaatamma silaa dantaa silaa akka biyyoota gurguddatanii kanaayyuu kan geenyetti sana gara ofii isaaniitti naannessanii hamma ta'e fayyadamtoota ta'anii achii dhufa seenaa dikkeedii 2-3 afuriitti achi deebine wanta kana argite. Kana ilaaluudhaaf waan biyya alaa kana keessa jiruu fi saba biyya alaa kana keessa jiru haala isaan itti fagaatanii fi warri as jiran immoo dhaqanii dinagdeedhaan naannoo Finfinnee sana irratti hojii isaan hojjetan irraa kaanee waa baay'ee kaasuun hin danda'ama jecha. Siyaasatti jijjiiramee siyaasa iyyuu jette siyaasatti nu gashite jettee egaa siyaasumatti jijjiiramee haala nageenya tasgabbii dhabinsa inni Oromiyaaf Oromoo irratti qaqqabsiisuuf jiru akkaayyuu tokkotti akkamiin ilaalta ati akeekkannaa yookiin akeekkachiisa of eeggannaa yookiin of eeggachiisa tokko ammoo isuma iyyuu ta'ee falmannaa irratti kutannoo qabaachuudhaan wal qabsiisee haala Finfinnee kanarratti dhaloonni akkamiin itti qophaa'u ture jiraata. Dantaasaa eegsifachuudhaaf kan namaatti tun darbiin kan isaa biratti abbummaa argachuudhaaf maal haa godhu dhaloonni ammaa kuni akkaayyuu Oromoo tokkotti maal dhaamtaaf profeesar? Gaaffii Damma summi makame nadhii bareedaadha kan minyaa ajjeesu. Adeemsa fuulaan qabne karaa dhokataadhaan jarmii tokkummaa jesu. Hayyuu Oromoo tokkotti gadi jettee na gaafattee nan si deebisaa. Ani hayyuu dinagdeeti Oromummaa kootti maal gochuu qabu ka jedhu irraa isa jedhutti diinaa hannutti fidee qabeenya keenyadha. Diinaan nurratti dagaagse immoo garri caaluunsaa unuma gurguramtoota ilmaan Oromooti. Waa'ee Finfinnee ilaashisee yeroo hundaa nama burjaajessuuf yaalu warri diinaas warri mootummaa gaggeessaa jiranis garuu namni hundinuu waan beekuu qabu tokko jira. Abbaan fee akka fe'etti haa sirbu, abbaan fee akka fe'e haa odeessu. Finfinneen Oromiyaadha. Oromiyaan Finfinneedha. Finfinneen magaala guddoo Oromiyaati. Waan fee of keessaa haa qabaattu. Sabni biraa keessas haa jiraatu. Kampaniin dinagdee guddaa qaban haa jiraatanii. International organization haa jiraatan iyyuu malee Finfinneen lafa Oromooti. Oromiyaadha. Han Oromooti. Kuni gaaffii dhumattuu ka'uu hin qabu. Waa'ee kanaa abbaan fee haa wacuu nuti wacuu hin qabnu. Kan hankeenya hankoosa jedhu beekuu qabna. Jarri kuni karaa seeraas haa ta'uu seeraa alas haa ta'uu dhufanii jiraataniiru keessatti horaniiru achi jiraachaa jiru. Har'a keessa bahaniiti kuni an keessa miti nuun jechaa jiru. An kana nu gahe immoo mootummaa biyya gaggeessaa jirudha. Eenyuyyuu Maqaleen Tigraay miti an jedhu hin jiru. Bahar Daaran warra Amaaraa miti warra Gondoree miti an jedhu hin jiru. An Oromoo innaa ta'u duwwaa maalidha yoo jettanii baay'ina isaanii ilaalu. Baay'ina miti.
baay'ina saba biraa biyya iddoo tokko jiraatu miti. Ani biyya sana nama sanaa godhu. Seeraan mirga qabuu jiraachuu danda'u garuu an Oromoo ta'uusaa eenyuyyuu morkuu hin danda'u yoo sirbaniyyuu ma jedhan. Dhaloonni amma jiru qeerroonis warri baratees warri hin barannes kana hankooti jedhanii yeroo hundaa itti qophaa'anii ittiin jiraachuu qabu. Mootummaan biyya sana gaggeessu an Oromiyaas haa ta'u, ani waliigaltee biyyattiis haa ta'u, mirga abbaa biyyummaa isaanii mirkaneessuu akka mirkanaa'u gaafachuu qabu. Kuni dhiphummaa miti, ofittummaa miti. Hankooti jechuun ofittummaa miti. Kanaaf warri kanaan nu ga'ani doorsisa har'aan nu ga'ani probably kana caalaatti isaan nu deemsisaa jiru mootummaa amma biyya sana bushaa jiru. Kanaafiyyuu kana beekne mootummaan karaatti deebi'ee akka inni hojjetu gochuudha. Qabsootti cimuudha. Yoo filannoon jiraate filannootiin agarsiisuudha. Finfinneen akka siitii tokkotti akka magaala tokkotti bushaa mataa ishee qabaachuu dandeessa. Bushaan suni Amaaras Tigrees Guraagees ta'uu danda'a. Filatamna. Garuu Finfinneen akka seera Oromiyaatti buluu qabdi. Maaliifii paartii Oromiyaati. Seera namni hundinuu mirga qaba iddoo tokko jiraachuuf. Nuti Oromiyaa keessatti kan ittiin hojjetamu afaan Oromooti yoo ta'e Finfinnee keessattis afaan Oromootiin hojjetamuu qaba. Kuni isaan special right, special privilege jedhama. No, special as long as amma Finfinneen Oromiyaati jennetti Oromiyaan waan seerri Oromiyaa Finfinneetti supply gochuu qaba. And then namoota biraa warra achi keessa jiraatan baay'inaan gatii jiraatanii fi maal special right maal akka isaan qaban mari'achuu ni dandeenya. Just the same thing Baardaar keessatti warra Amaaraa keessatti Amaariffaatiin hojjetama. Baardaar keessatti Amaariffaatiin hojjetama. Tigraay Tigriffaatiin dubbatama. Maqalee keessatti Tigraayin hojjetama. Namni maaliif Oromiffan taane Maqaleetti jedhee namni gaafate hin jiru. Namni gaafatus hin jiru. Kan keenya yoo ta'e duubatti deebi'amee gaafatamuu hin qabu gatii namni biraa baay'ataniif. Kanaafuu kana hundaa sammuu keenyatti qabannee akkamitti waan keenya goonee akka seera biyya keenyaatti ittiin bushannasa jedhu mootummaa gaarii dhaabbachuuf qabsaa'uu qabna. Dhaloonni amma jirus har'as borus kanumaaf dhaabbatee hojjechuu qabaan jedhanii akka Oromoo tokkotti nan taa'ela. Katam. Ulfaadhoo Profeesar Dooktar gara keetti gaafan deebi'u keessumattuu gaamaa dhaloonni mootummaan jedhe Profeesarri mootummaan Oromoon mootummaa mataasaa dhaabbachuu tura jiraata. Bulchiinsi amma jiru bulchiinsa OPDOti. Maqaa isaanii PDO jedhan ta'e ODP jedhan ta'e wanti isaan beeku. Maqaan booda kana wannoo walii gale. Ayyaana waggaa 29ffaa kabajanna jedhu maqaan haaraa isaan moggaafatan waggaan kunnee waliinsaa baay'ee amma kana ifaa miti. Egaa gaaffiin Oromoo gaaffii paartii irra darbee OPDOs haa ta'u, PDOs haa ta'u yookiin ODPs haa ta'u sun maqaa paartiiti. Gaaffiin Oromoo immoo gaaffii Oromooti. Paartii irra guddaadha. Bu'uuruma godhatee Oromoo kan qabsootti gadi baasee bu'uurri utubaawwan jedhaman gurguddaan sadan tokkummaa jiru. Gaaffii abbaa biyyummaati. Oromoon ofiin bulchuu. Gaaffii afaan aadaa ofii sodaa tokko malee lafa ofii irratti akkama Profeesarri jedhee Finfinneen kan kooti taanaanii Finfinnee irratti afaan kooti dubbatamaa afaan kootiin hojiin hojjetamaa jechaadha. Heeraaf seera Oromoon baasee fi bulaa jechaadha. Nagaadhaan sabni kamuu adiina siyyuu dhaqee jiraachuu danda'a jechaadha. Inni kan biraan immoo dinagdee ofirratti ajajaa ta'uudha. Bara dheeraadhaaf saamameera Oromiyaanii albuunni isaas dinagdeen isaas riisoorsiisiin amma dubbataa jirtan hundumtuu Oromoon ni qabaate malee ittiin fayyadamne deebi'eeyyummaa akkuma atiyyuu sila jettee deebi'ee unuma balleessuuf, unuma ajjeesuuf, unuma buqqaasuuf, unuma naaffisuuf, unuma sanyii keenya miila kukkutuuf argineera yeroo darbe suuraa isaa gara
biyyootaati dubbattee silaarraa wanta argine utuu biyya kanaati amma akka iyyamu yookaan immoo doolara miliyoona meeqa jetteeti utuu waan ta'iiwwan Oromiyaa keessatti Oromiyaa baas kana keessatti ta'e asitti taa'ee eessa akka inni gawwatu iyyuu tilmaamuu dandeessa akka ogeessaa dhimma kana qoratuutti. Egaa maal haa godhu dhaloonni gara isa ofii gaaffii bara dheeraa kana deeffachuutti gaaffii paartiirra kan darbe kutannoo fi ejjennoo attamiitiin roorrisa amma isarra jiru kana qolachuu danda'a jetteetu dubbatta. Akka Finfinneettis haa ta'u akka waliigala gaaffii Oromoof Oromiyaatti yoo kaaftee ilaalte dooktar dhaloota ammaa kana dhaloota gaaffiidhaan ka'e kana. Guddoo galatoon gaaffii gaariidha. Akka carraa ta'e biyya sana keessatti wanti gaaffiin nagaadhaan deebi'uutu hin jiru. Aadaan waa gaafatame uummanni waa gaafatee mirga isaallee nagaadhaan kan deebi'uutu hin jiru. Bara lola Eertiraa fa'aa fakkeenya tokko sii kaasaa maalti jedhamaa ture yeroo sanaa mormi citee biyyi tokko akkamitti jiraataa jedhama. Mormi biyya tokkoo citee ulaa dhabne akkamitti jiraatama. Gaaffiinsaa akkuma morma cituu nama tokkotti fudhatama. Akkasitti si sodaachisu. Warra itti du'u sana sa waraanee du'u miti bara. Uummata nagaa akkumarra Oromoon ta'aa jiru kana sa ta'aa jiran maaliif akkas ta'u jedhamee ilaalame maadha gaaffiin keessan maadha rakkoon keessan utuu jedhanii tarii biyyi sunarra hin deemtu iyyuu ta'a ture. Garuu in mirkaneessan didiimsi dhugaarraa fagaachuun seenaarraa fagaachuun waan lafa jiru waan dhugaa tokkorraa baqachuun gara biraatti geessallee jechuudha. Hin hafne sun maaliif hin hafne kan isaaniiti. Waan itti muggutamuutu hin jiru. Itti du'anis, hin fudhatanis, hin mirkaneeffatanis. Ammallee paatarnii sanatti dhugaa hiikkachuu dadhabe. Amma dhiphatee kan Oromiyaa kun gartee Finfinneetti galuun isaa injifannoo tokkodha. Waggaa 30 irraa Oromiyaa jechuun rakkisaadha. Yeroo naannootti dhaabamu Oromiyaan jennuudhaan kililaraatti jedhama waggaa dheeraadhaaf jechuudha. Adaamaan hin beekamtu, Bishooftuun hin beekamtu, Amboonis gara Agareeyootiitti jijjiiramtee turte hedduun akkasii. Ciroon Asaba Tafarii. Arra sun hin jiru. Maalti kana fide? Qabsooti kana fide. Hidhaati kana fide. Du'ati kana fide. Dhiiga dhangala'ooti kana fide. Kana malee deebiitti dhabe biyya sanaa. Kun barbaadamee miti. Kun karaadha jechuu koo miti. Kana maleeti kan kee argachuudha hin dandeenye. Yoo kana ta'e malee gaaffiin kee deebiin argata. Har'a amma Finfinnee jedhamee akkas odeessamu kuni siif namaafuu hin galu. Carraa kanammoo kan dabarsee kennee paartii mama biyya bushaa jirudha. Dhugaa odeessuudhaaf yoo ta'e. Gaaffiin Oromoo waggootii 3 darbaniif kana gaaffii waa'ee Finfinnee iree sakana dabalee ba'aa dabalee dhiya dabalee magaalaa dabalee baadiyyaa hir'ise akkasumatti. Mirga guutuu Oromoodha kan gaafate. Kunis immoo kan dhufe waggaa meeqarraa ijaaramee dhufeetti sadarkaa kanarra ga'e. Sadarkaatti dho'eeti mootummaayyuu raasee kuffisuu danda'utti jechuudha. Akka carraa ta'ee gaaffii sanatti bifa barbaachisuun bakka ga'uu dadhabe. Yeroo baay'ee irra daddaballee himnaa kun rakkoo ODP yoo ta'u OPDOoti jetteedha dhugaa odeessuudhaaf. Maaltu jira beektaa amma mucaan koo biyya kanatti maal ta'a beektaa ijoolleen guddattee gaafa umrii 18 amma gaanitti ariifatu warri xiqqoof baran. Maaliif akkas ta'u beektaa mirga argadha gaafa sana dhimma koo mana barnootaa dhaquufu dhiisuufu hojjechuufu dhiisuufu ofii koo murteeffadha. Gara allayyaatti isaa geessu gara gaariitti isaa geessu ofii murteeffannaa sana guddooti barbaadu jechuudha. Waggaa 17 mucaan koo tokko amma 18 ammanni guututti ariifata. Carraa sana argatee hiree mataa isaa murteeffachuudhaaf kan inni fiigaa jiru. Waggootii darban kanatti carraa guddaa akka OPDO kan argate hin jiru.
badii dalagameer wajjin cubboo hojjetan Oromoo irratti raawwii hamtuu isaan TPLF wajjin hojjetan sanarra darbee carraa guddaatu argatan jechuudha. Carraa sanatti fayyadamurra carraa sana dabarsaniiti qaama deebisee nu mormutti kenname jechuudha. Kanadha dhibeen guddaa. Rakkoon kun immoo maalirraa uumame keessaa bahuutuu danda'an keessaaf baasuu hin dandeenye. Dhuguma waggootii darbee olaantummaa TPLFidhaan karaa hiree mataa isaanii Oromoofis mataa isaanii murteessanillee hin qabanii hin danda'anis ittiin bulmaata mataa isaaniillee kan ittiin qajeelfaman hin qabanii waggootii 30 darban kana akkuma heegumsaatti kaan eegamaniiti kana godhii kana dhiisii achi dhaqiini kanatti itti murteeffame aadaa sanaan bosonumaa waggootii lamaan amma ijaaramanii paartii ta'anii Ihaadeeg ta'anii itti makamanii dhufan sanatti yeroo sanaa qabee qajeelfamaan ajajaan dhufan. Qorqalbii isaanii guddoo miidheera. Ijoollee Oromoo achi keessa jirtu qorqalbii isaanii guddoo miidhamaa jechaadha. Maaliif kan isaan itti hojjetaa turan kan isaan keessa turanii Oromoon of hin bushuu Oromoon aangoollutu tiraatame guyyaa tokkoon ga'u wal nyaatu baadiyyaa kaabaaf kibba jedhamanii dandeetti kanaas hin qabu jedhamanii kanatti sammuutti guutamaniiti kan isaan dhufan jechuudha. Qilleensa akkasii keessatti hojjetanii qilleensa akkasii keessatti as ga'anii jechuudha. Oromoo sakkaan bilisa ta'e immoo laali. Lakki Oromoon arraba miti of bushuu Oromoon sirni gadaayyuu addunyaa irratti beekamaadha. Waggaa 400-500 duraayyuu qabee sirna mataasaa of bushe of dandeenya isa jedhu sana keessa hin jiran. Amma dhaloonni ammaa kun kanadha kan inni qabatee ta'e. Of bushuu maaltu na hanqataa? Isaan kun immoo ammallee carraa kuma mucaa waggaa 17-18 ga'u sana carraatti kenname sana itti fayyadamuurraa hirkachuu barbaadan ammas. Sammuu isaanii keessa kan jiru nuti qofaa keenyaa kana goone bushuu hin dandeenyu jedhanii of shakku jechuudha deebisanii. Garuu hin danda'u ture. Eewutti kennanii qaama farra qabsoo Oromoo ta'ettidha. Akka uummataatti utuun ta'e paartii qabsooma Oromoo morman. Kunis amma kana Finfinnee isaa fiddanii lafa keessa miidheessatti beektu kun kan keenya jedhamu kana warra akkasitti dhaqatanii kennan jechuudha. Ammoo kan si dhibu jalqaba isaan Oromootu miidhiin dura warrumatti kenne kana miidhi. Boorteenya wajjin arguu dandeenya. Har'uma kana mataasaa tuffii isaan irraa qabanii muummichi ministeeraa kanaas televiziyoonii isaatiin fudhadhumee amma kan isaan jedhaa jiran. Akkamitti ol fuudhanii gadar caasaa akka jiran muummicha ministeeraa. Barcuma sanarra taa'ee namni kan haasa'u hin qabne haasa'uu jedhu deebisanii. Inni immoo isaaniin afarsee fuudhee gubbaa sana warra isaan kaa'udha. Har'a waa'een Finfinnee sadarkaa kanatti hin ka'u jechuudha. Carraa guddaa kana darbataniiti qaama biraatti kennanii ofii dhaabbachuu dadhabanii ammas gar biraatti hirkatan jechuudha. Aadaa Oromoon of bushuu hin danda'u. Kanaaf amma ololli darbaa jiru kun maadha amma ololli baay'ee isaa odeeffama. Oromoon maaliif ol lolarraa jiru? Oromoon ol lolaa jiru eessatti ol lole Oromoo? Ani naan gadu dhugaa odeessuudhaaf. Kami eessa ol lole? Baabbii moo kaabaaf kibba moo? Eessatti ol lole? Yes, namni dhuunfaa paartiilee fedhii mataa isaanii jedhaniiti walitti bu'u kun hin jira booris hin jira addunyaarra kan jirudha. Oromoon gara akka Oromootti ol lole. Muummichi ministeera Oromoo ta'e jechuun paartiin Oromoo sakaan wajjin ol lole sirna isaati. Kan wajjin ol lolaa jiru Oromoon kaleessallee. Har'a paartiin Dr. Mararaa Oorinni kaaniyyuu dhaqee aangoo irraa bahu. Yoo sirni sun hin tolle ammallee lolli numa jira jechuudha. Gaaffiinsa waa'ee Mararaa miti. Gaaffiinsa waa'ee Abiyyi eenyuyyuu miti jechuudha. Sirni sun hin jijjiiramne. Sirni kaleessatti qabame, itti qabsaame suni ammallee bakkuma isaa jira jechuudha. Kanaaf jecha waliin makuu kanatti jira siin jechuu barbaadeen. Carraa kanas immoo itti fayyadamuu kan dadhabe immoo kun warruma immoo viidiyoo jennu kana jechuudha. Kanaaf jecha dhagaa gaafa isaan dhaqanii itti hirkatanii of hin danda'anii silayyuu nu maleessan ga'anii kanuma kan isaanii jedhanii sakaan dhageeffachuu ilaaluu hin barbaadan. Muummichi ministeerii isaanii iyyuu kun irratti hirkataa kanaaf akka barbaanne goonaatti deemuudhaanii sadarkaa amma Finfinnee boorimmoo kan isaan gaafatamu hin beekne jechuudha. Muummicha ministeeraa iyyuu gaaffii isaan itti dhiyeessanii hin beeknu jechuudha. Kanaaf irra guddaansaa dhugaamadha akkuma dura seedhee. Rakkoonsaa garuu dirqama dhiigni dhangala'uu qaba. Namni ol nyaachuu qaba, wal fixuu qaba.
realitii sana mirkaneeffachuuf jechuudha. Kuni qacarraa biyya sanaa fi mootummaan qabatee ga'e akka inni itti deemaa jiru jechuudha. Kanaaf jecha dhaloonni ammaa kun maal godhaa? Dhaloonni ammaa kun suma jalqabe itti fufuudha. Kaleessas qabsoorra jira. Qabsoodhaan mootummaa sana kuffiseera. Mootummaan ammaa kun immoo piidoo carraa laatame sana ammallee dabarsee waan kenneefi amma mirkaneessanitti, amma mirkaneeffamutti gartee qabsoon Oromoo inkaa malee bu'eechumaan hin hafne utuma kweebuu kimuleetiif giraafii isaa ilaaltee oluma kaa'atii jira. Oliif gadi numa jira. Waggaa 20-30 irraa afaan kee dubbachuutu rakkisaadha. Sana booda immoo afaan keeyyuu konfiidenshaali dubbachuu dandeesseetta. Akka naannootti bushuu jalqabdeetta. Boori immoo kan biraatti ce'a jechaadha. Amma dhiphatee Finfinnee ta'eera jechaadha. Finfinneen kuni maaliif warri morman akka mormaniyyuu ifamiyyuu natti hin fakkaatu jechuudha. Finfinneen handhuura Oromiyaa keessa teessee qabeenya Oromiyaa guutummaatti naannoftee itti naannee Oromoo jiru kana keessatti bishaan irra guyyaa tokko dhuganiiti gadi gadhiisan kana mataa isaa irratti illee kan madura kaasnee sana alatti illee jiraachuu magaalaa hin dandeenye jechaadha. Ayislaandii taatee jiraachuu hin dandeechu. Maaliif akka isaan gaafatanii yoo ifamti jechuudha. Kanaaf immoo kun gaaffiin deebi'atu hin ta'in qabsoomaan deebi'aa jechuu maatidha. Kanuma jabaatanii itti fufuudha. Asirratti waa tokko nutti si dabala waan waa'ee Finfinnee gatii kaas dubbachaa jirru. Itti fufi Piroofeesar. Maaliif warri kaan wacuu maaliif iyyuu isa jedhu barbaada. Informationiin qabaa and this is true. Olola miti kun. Mootummaan amma biyya sana gaggeessaa jiru akkuma Dr. Jambaruun jedhee ilmaan Oromoo iyyuu haa ta'ani malee Oromoof qabsaa warra turan miti. Yeroo baay'ee yeroo odeessanii yeroo qabsoof nu jedhu. Bolammaanis warri kaan hundi yeroo qabsaa ture. Maal qabsaa'ani? Qabsoo isa kamidha? Namni kana deebisee hin gaafatu. Maaliif qabsaa'aa turtanii? Eenyuuf qabsaa'aa turtanii? Jedhee namni isaanii hin gaafatu. Otoo deebiin qabani qabsoo keessan isa kamii isa jedhudha. Haa jedhanii yoo akka barbaadanitti haa fidatanii carraa uummanni Oromoo qeerroon loltoonni adda addaa saboonni biraa TPLF irratti PRDF irratti qabu dhiibama sanaanii as geenyeera. Obviously warri TPLF waggaa dheeraa bushanii achi warra Southernnitti kennanii waggaa 2-3 itti kennanii Hayilamaariyaamitti nagahee ani dadhabe jedhee irraa bu'ee it's a natural order. Warri Oromoottaa darbanii warra PDOottaa darbanii jedhanii itti kennani. Because sana dura warri Amaaraa waggaa 40-80 biyya sana bushaa turanii alternatiivii qabanii carraa otoo isaanii hin qophaa'in itti kennan. Kanaafidha har'aa jarri kunii sirumaayyuu qabsoo uummata Oromoof qabsaa'an turre waan godhan hin beekan. Warra kaan warra uummata Oromoof dhaaban hojjenna jedhu ofitti fiduus kajeelanii turanii yaalanii turanii garuu immoo warra isaan wajjin ture warra Amaaraa warra Southernnis sodaatanii warra taayitaa kanatti isaan fide sodaataniiti isaaniin ofitti qabachuuf jedhanii itti gaggalagalanii hammachuutti ka'ani. Innaa isaaniin hammatanii deebisanii akka isaan yaadanitti isaan hammachuu dhiisanii fi warri suni isaan doddorsisuutti ka'ani. Maaliif they know their power, they can push them. Akka barbaan EPRDF biyya bushaa jira, OPDOtiin iddoo bu'ee otoo hin ta'in EPRDFtiin iddoo bu'ee biyya bushaa jiru. So paartileen sadan or lama warri kaan silaa TPLF jibba isaanii qabu, warri Andamii fi warri Southernii noo jennanii taayitaa sanarraa bu'uu jecha. So kana sodaataniitiin isaan warra Amaaraa iddoo bu'uu sana ofitti harkisanii warra opposition party saba biraa biyya alaa ture kanas ennaa fidanii isaaniinis yoo ofitti qabne Itoophiyaan suusiidha, Itoophiyaan guddittiidha yoo jenne nu faana ka'uu kan jedhudha isaan dhaabatan.
Kanaaf ennaa jedhanii jarri deebisanii akka isaan barbaadanitti isaaniin hammachuu didan. Maal godhan egaa ennaa isaan akkas godhan ennaa isaanitti ka'an maal godhan hin aaran warri ODM deebi'anii aaran. This is a fact, this is a decision. Fakkeenyan sii kenna. Laga Xaafootti torban lama moo ji'a tokko dura yennaa gadi bahanii mana illeegaaliidha kuni jedhanii diiganii deciisioniin suni galgala decide godhani pilaandii ta'ee miti. Warri ODM galgala decide godhani iddoo tokko taa'anii. Warri beekan eessaa fiddinaan jechuu danda'u wal beeku informationii sana warri decisionii kanarra gahanii barbaachisaa taanaan maqaa dha'uun hin danda'ama. Beeku akkamitti akka decide godhan galgala decide godhanii ganama dhaqanii mana diigan. Maaliif mana diigan? Yoo isin nu deeggaruu baattan yoo warri Amaaraa nu deeggaruu baattan kunoo akkas goone saba keessan asii aarsinaa isaaniin aarsu saba warra sana aarsu kan isaan kana godhan. Deebitanii nu aarsitu maaliif kana gootanii jedhaniiti itti iyyaa jiru isaan amma bahanii garee uummatanii gamtaanii ijoolleen warri wanni hin qabne biyya wacaa jiranii jeequmsa warri ODM kaasaniin. Kun immoo tooftaa qaba an beekuu qabdu. Tooftaan kun maalidhaa? ODMtu biyya bushaa jira akka fe'ettuu haa bushan malee. Oromoof amma yoonaa waan godhan hin qaban isiin jedheera. Otoo boruu filannootti dhiyaatanii kana gooneerra waan jedhan hin qaban. Garuu jara kana tuttuqanii aarsanii fakkeenyaa fi Finfinneen waa'ee Finfinnee irratti piroosesiin biyya sanaa eventii tokko hojjetu kiraayisisiin hin dhufaa achi seera wayii baasu. Seera sanaa nuti qabsoo galmaan geenyedha jedhanii fudhatu. Eventii sana fuudhanii kiraayisisii sana fidanii kiraayisisii sana soolvii goonerra jedhaniiti akka ragaatti dhiyeeffatu. Kana ilmaan Oromoof hojjenneerraa Finfinneen ani Oromiyaa akka taate iddootiin geenyerraa jechuu danda'u boru waa tokko seera tokko dabarsanii. Afaan Amaaraa, afaan Oromiffaa, federaaladha jedhanii waa tokko godhanii kunoo kan isinii buusneerraa jechuuf deemu jarri kun. Kanammoo yoo hojjetan isaan kana hojjechuu danda'anii yoo jeequmsi wayii ka'edha. Silaa seerri hin jiru, silaa tasgabbiin hin jiru, seeraan dhaqanii uummataan iddoo bu'anii kanadha jedhanii objektiivii isaanii lama kaawwatanii sabni hin beeku yoo jeequmsi dhalate malee kana buusne jechuu hin danda'ani. Kuni tooftaa isaan baatanii ittiin hojjechaa jiranidha. Nama hundaa dinquu hin qabu. Kabiraa immoo maaliif iyyuu maaliif wacuun ni jedhu eeyyee akka otoo biyya Oromiyaa akka ta'e otoo beekanii mootummaan amma biyya bushaa jiru jara kanaa akka biyya keessanitti godhadhaatti akka barbaadan ta'a jedhee yennaa gadhiisee taa'u maalaa godhan maal jettee eegda. So waanuma isaan irraa eegamu godhani warri saba biraa jechuu kooti. So akkuma sila Dr. Jambaruun jedhee dhaloonni har'a jiru maal godhaa qabsoo jalqabe itti fufuu qaba otoo hin dhaabbatiin. Finfinneen duratti Addis Ababaa isaan haa jedhanii kilila raattiin har'a Oromiyaatti properly waamamutti kaateetti. Finfinneen har'a kompeertuu waggaa 15-20 har'aa akka Finfinneetti waamamti har'aa. Boru immoo akkan ani yaadutti akkan ani hawwutti maqaan lookaalii iddoo adda addaa piyaasaa Kasaanchis maali inni jedhamu maqaa isaanii duratti itti deebi'anii waamamu. Qabsoon kun innaatti fufu. Gaafas tasgabbaanii taa'u warri kaan. Xiqqoo dabaluu mee yoo yeroo qabdateef kanuma irratti. Nan qaba itti fufu. Irra guddaa amma kana gaaffiin kunuu maa jabaatee dhufa kan jedhu yoo kaaste kan Finfinnee kun akkuma ofii godhan sana kuma dura sii kaase. Qaamni siyaasaa tokko gandarraan laa filamu, sadarkaan haa filamu, godinaa filamu, akka waliigalaa biyyattaa filamu, beezii isaa kan diigu, beezii isaa kan of jibbisiisu hin jiru. Odeessuudhaaf yoo ta'e. Jalqaba irratti amma mootummaan amma biyya bushaa jiru kun akka muummichi ministeeraa jalqaba irratti beezii isaa of jibbisiise, beezii isaa ajjeese, beezii isaa irra dittaache, beezii isaa irra cite jechuudha. Konstituushinii isaa namni hin jabeessine, hundee isaa kan hin jabeessine eessallee ga'uu hin danda'u.
Wacii kun kan dhufe maalti mootummaa ce'umsaa irraa uume. Hundeen kana eenyu? Uummanni Finfinnee guyyaa tokkoon fincille barii TPLF aangoorraa ari'uudhaaf. Waggaa 3 ol naannoon Oromiyaa Kibbi naannoo Amaaraa Gondar yeroo socho'u Finfinnee qooda irratti fudhan. Kun dhugaadha. Hundeen qabsoo kana hundee mootummaa amma biyya bushaa jirudha. Inni biyya bushaa jiru kun amma hundee isaa kana hundee godhatee itti fufuu dadhabuutii kan hundumarra isa geessise jechaadha. Tuffii kanarra kan geessise kanadha jechaadha. Kanuma itti dabaluu barbaadeen. Eenyutu qaamni siyaasaa tokko constitution hundee isaa sana duubee isaa sana hin ijaara. Hin jabeessa malee duubee kee diigdee iddoo biraatti hirkattee waan tokko fiduu hin dandeessu jechuudha. Kanadha rakkoon isaanii jechuun maaf dandeenye gabatee. Ulfaan yaada baay'ee bareeda. Egaa falli nuu ta'uu qabaa jedhamee kaa'ame isiniyyuu jettaniittu qabsoon qixa hedduun jiru itti fufuu. Oromoon akkatti qabsaan beekaa. Karaa nagaas ta'e humnaan karaa kamiiniyyuu itti beekaa leenji'eera muuxannoo bara dheeraa qaba. Haa ta'u malee gaaffii tokko tokkoon isinii qaba gara dhumaa irratti. Hin qabsaa yoo jenna ta'ee waraanatu jira. Waraana kana irratti immoo alaaf keessaan duulamaa jira. Laaffisuudhaaf, mogolee cabsuudhaaf. Kana ilaalchisee Dooktar Jambaruudhaaf gaaffii qaba. Amma garuu gara Profeesar Badhaasaatti deebi'a. Qabsoon kun utuma itti jiramuutu gaa Profeesar ammaa namooti qabsoo utubaa qabsoo kanaa ta'an sabboontonni gaaffii sabaa baatan mana hidhaatti yeroo isaan darbataman argita. Sababa gaaffii abbaa biyyummaa gaafataniif sababa hireen Oromiyaa fi hireen Oromoo kana ta'uu qaba jedhaniif fakkeenya kaasuu hin dandeenya maqaa namootaa kaasuu hin dandeenya Koloneel Gammachuu yoo fudhattee ilaalte yakka inni akka sabaatti akka biyyaatti hojjete jira yoo jedhame hin dhageenye gaanuu. Garuu yakka gurguddaa hojjechaa kan turan akka biyya sanaatti miila ciraa kan turan qaama uumamaa qaama namaa cicciranii gaggataa kan turan nama ajjeesanii dhoksanii owwaalanii kan tortorsaa turan dhala namaa bineensa kamii gaditti itti haasaa kan jiranii yakkamtoonni har'a biyya sana keessa cooma babal'atanii mana ijaaranii biyya baqatanitti dhaqanii nagaa isaanii tasgabbeeffatanii warri kaabatti badan kaabatti dhaqanii taa'anii ijaarratanii of ijaaranii jiru. Kaan immoo biyya alaa kanatti of ijaaranii dinagdee sila jedhamu sana sassaabanii as funaananii jiru. Yeroo akkasii kanatti ilmi Oromoo ilmi maatiin isaa hiyyeessaa utuu sobee utuu hatee iddoo guddaa ka'uu kan danda'u. Sababa hin hatu jedhee sababa hin balleessu sababa saba koo gurguru jedheef qofa mana hidhaatti lammii isaatiin yookiin qaama lammii isaallee jechuu baanne qaama afaan isaa dubbatuun darbatamee mana hidhaa keessa buufamee jira. Kanaan wal qabatee hidhamtoonni baay'eetu jiru. Hidhamtoonni Oromoo baay'eetu jiru. Abaa'oo deeggartaa, ilaalcha akkasii qabdaa, waajjira abaa'oo iddoo akkasiitti bantee, loltoota soortee, loltootaaf nyaata geessitaa jedhameeti. Har'arraa kana kaleessaa kana ajjeechaatu jira. Ilmarraa yookiin daa'immanirraa abbaa galaafachuutu jira. Bakkee adii irratti dhukaasanii. Kanatu adeemaa jira. Mee waan kanarratti waan qabsaa'ota kanaa qabsaa'onni nagaadhaan qabsoomnanii biyya keessa jiran mana hidhaatti darbatamuutiin wal qabsiisee sabni maal gochuutu irra jiraata keessumattuu mana seeraatti warra dhiyaataa jiran kanaa yoon dogoggoruudhaa baadhee gidduuma kanaa Koloneel Gammachuun gara mana murtiitti dhiyaata. Kana akka amala isaa kaleessaa sanatti Oromoon waliin ta'ee waan hidhamu obboleessa isaa hidhamu qabsaa isaa hidhamuuf kan inni gochuu danda'u wal qabsiisee gaaffiin kun akkamiin nurraa konkolaachuu danda'a, roorroon kun akkamitti nurraa galagaluu danda'a jettee dhalootatti himtaa Profeesar. Isattum seet ijaaree seenaa darbee barsiise karrafetti dammaqsee dhalootatti guddisee qabsoo Oromoo kunuunsee dhugaasaa calaqqisee. Dhugaasaa calaqqisee. Qeerroo ilmaan jajjabeet eenyu silaa bakka beet eenyu silaa bakka beet eenyu silaa bakka beet
Abahoonni ga Kenya kallacha qabsoo Kenya totoo inni hin jiraanne Oromummaan jiraare. Oromoon hin beekure kuni shakkii qabaare kuni shakkii qabaare. Wabii saba Kenyaati wabii saba Kenyaati wabii saba Kenyaati. Waan qeerritiif qeerricha Oromiyaa guutuutti jaalala isaa fililcha kaa jaalala isaa fililcha jaalala isaa fililcha. Akkeessuuf fakkeessituun warri gidduu deemtanii Oromoon sin bareeraa akka biddaan qabanneet mukukkula seetanii